أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. سورة القمر يجون سورة وإيجي أدبتو. اقتربت بسم الله الرحمن الرحيم جنتي يقلا. اقتربت الساعة يجون قيامان دهاتي ربين. يرون إني كان جيخوني يرون نبي محمد عليه الصلاة والسلام مكة جيراني دم سورة مكة تهم بكم تودا. اقتربت الساعة يجون قيامان دهاتي وانشق القمر يجون جينينيس روهيجي يوخي بقى كفتوك ايتي cinaan tokko gaara gubbaa bu'ee cinaan tokko gaara jala bu'ee jechuudha. Maal irratti kas ta'e dhiiroo jara kaafirtootaatiitiitu mushriktoonni yeroo sanii jechuudha. Yoo inni dhugaan ergamaa ta'e quraanni kunis dhugumayyoonii fi quraana rabbiirraa dhufe ta'e mee jiini kun mucjizaadhaaf mee yaa isaa baqaquu hiijaan jiinin ma adda fottoqee bakka lamatti adda ba'uu hiijaanii isaan gaafatanii ta'uu baasanitti ma jiini bakka lamatti adda fottoqee cinaan kun gaara gubbaa bu'ee cinaan kun gaara jala bu'ee jedhan namuu arke moo ji'a fottoqe kana kashaam jiruus ni arke eemma kan warri silaama daldalaaf kara Siiriyaa deeme sunis arke warri maka keessa jiruus arke namuu arkeera jangaafa sangaa saniifuu ummaduu baree quraana kanatti amanuu maaltu isaan dhoorkee jechuuf amma rabbiin iqtarabatis saatu jechuun qiyaamaan dhihaatte jirti wanni as deemaa hundi dhihoodhaa jedhan لأن كل ما هو آت قريب والناس ديمو جراون ديچ وان سراچ ديمو تيتي تفغودا مله والناس ديمو دينو ديهودا وانشق القمر يچون جينين يسبقك يخي فوتوك بكلمت يدبيقنو ملتو لسان بربادن تانا وإن يروا جيچون جرقم بريو أركانيس جيم ربين أكتو نسان أمن سيفني أكتو غرامن تيتي إسان سنوان بيقوف وإن يروا جتشو يوركني تسان كن آية جتشو معجزة فيت يوركن ملتو إرقما توسا تنميك أنتم يوركنيس يعرضوا جتشون غرقلنيتي ويقولوا جتشون جانسايا سحر مستمر جتشون خونجان هذا جتشو ونين دفين كن جيني فتقون كن سحر مستمر جتشون فلج إمات هاجان جتشو دا فلا namtichi dhugumaan fala bareejan siirii cimaadha malee kuni mu'jizaa miti jechuudha bakka amma maal godhuu fireen maasiisi gadi dha'uu fi akkattiin amanne godhuu fi ifiifis daranuurraa fagaatuudha jechuudha bakka wanta akka siiritti hoggaa jiran mustamir jechuun maal jechuun siirii walgayaa ta'e jee warri fasarees jiramma kanarratti immoo namoota baay'ee gaafatan amma isaanii warra isaan keessaa daldaltoota biyya addunyaa keessa kutees gaafatanii ji'a fottoqe gartammoon agarree jedhanii gaafannaan lakkii garree nuti warri yeroo san shaam jirru hundinuu garree jennaan walakkiin dhugumaan fala beeka siirii addunyaa guutuuti godhee jedhan amma walaqad jaa'ahum jechuun wallaahi dhugatti jara kanatti ni dhufe wakadhabuu dhugahnu wakadhabuu ni kijibsiisan isaan kuni wattaba'uu jechuun ni deeman ahwaahum jechuun fedhinnaa lubbuu isaanii jala deemayya ittiin amannee jechuudha bara وكل أمر جتو ونه هندنو مستقر جتون بكا قبا جتو بكا ونه هندنو يرو قبض جنة فسرو دندينيا مستقر جتون ونه هندنو يرو قبا وكل أمر جتو ونمان توتنو مستقر جتو يرو قبا يو خيو بكا قبا جتو دا إلا مخيرينيس نو مخيري بربادي همتونيس نو همتو برباد جتو بكا saniifuu dubbiin isaanii tunis yeroon isiidha gana hafte ammaa miti takkaa'oo isaanumaatiitu nama toltuudhaaf toluu miti nama amanuu toluu miti tanaaf imaanni isaan didee jechuuf deemaa jiran wakullu amrin mustaqir jechuun walikulli amrin jiran wannuma hundaafuu zustiqraarin jechuun bakkatti mirkanaa'uu qaba jechuun wanni hundinuu yoo wakullu amri wannummaan hundinuu mustaqir jechuun yeroo qaba bootaa yookiin bakka qaba jechuudha walaqad jaa'ahum jechuun wallaahi dhugatti isaanitti ni dhufe minal ambaa'i jechuun oduurraa informeeshinarraa gorsarraa maa fi jechuun waan isa keessatti
muzdajar jechuun dhorkamuun jiru jechuudha. Wanta namni silaa ittiin hamtuurraa dhorkamu information yookiin seenaa baay'eetu isaanii dhufee jira waa'ee ummata duriirraa jechuudha. Information isaan gahuu dhabeetii miti. Hanqina informationaa yookiin hanqina gorsaa qabaataniitii miti jechuudha kan isaan akkana didan. Hikmatun baaligatun jee rabbiin garagalee. Hikmatun baaligatun jechuun ogummaa cimaadhaatiitu isaanitti dhufee jira jee. Wanta ogummaan cimaan keessa jiru quraanni kun information baay'ee of keessaa qaba. Qibsaa baay'ee of keessaa qaba. Saniifuu quraanni kunuutti dhufee jira. Hikmatun baaligatun quraanuma baanaa jedhan. Maafiihi wanni isa keessa jiru muzdajar jechuun dhorkamuun wanti namni silaa hamtuurraa ittiin dhorkamu isaanitti dhufee jira. Hikmatun baaligatun jechuun beekumsa cimaatutti dhufe. Hikmaa jechuun kun ogummaas ta'a hayyummaas jennee fassaruu dandeenya. Hikmatun baaligatun jechuun waan akka filaatu yeroo waa namaa himtu hikmaadhaan karaa ogummaatiin karaa hayyummaatiin ergaa dabarsu baay'eetu itti dhufee jira. Famaa tuqnin nuzuru jechuun gorsi duubaree maal deebifti jeere bakka maal haa gootuuf ree isaaniif amma nama rabbiin isa qaceelchuun fedhin famaa tuqni jechuun hin deebiftu. An nuzuru jechuun gorsi baay'een kaafirtoota irraa humaa deebisuu hin dandeessu jechuudha. Gaafii gootee dhiisuus dandeessa. Famaa tuqni maal deebiftime humaan deebiftuudha makeessisiidha. An nuzuru jechuun gorsi baay'atteefis kaafira irraa humaan deebiftu. Fatawalla anhum jechuun isaanirraa garagali ati ergamaa kiyya. Yawma yad'u daa'i uzkur jechuun itti himi. Yawma yad'u daa'i zarfi yawma ji'u kun varbii bakka tanaa gatametti rarra'a. Uzkur jechuun itti himi isaanumattuu. Yawma yad'u daa'i jechuun guyyaadha waamaan yaamusan. Ilaa shay'in nukur jechuun gara dubbii cimaatti jechuudha. Gara waan cimaa azaaba cimaa sanitti guyyaa isaan yaamusan eenyu Israafiil yeroo garri afuufee isaan yaamusan jechuudha. Yooma maalirra raafne immoo uzkuru irra raafne yoo if duuba rarraasuus ni dandeenya jedhan mee maal jenne yooma yad'u daa'i guyyaa waamaan yaamusan ilaa shay'in nukur jechuun gara wanta cimaatti guyyaa malaayikichi yaamusan khushaan jechuun sodaattu haala taateen absaaruhum ijji isaanii sodaattu haala taateen yakhrujuuna bahan jechuu bakka yooma eeysa finnimma yakhrujuuna gamanaa kana rarraasuu deemna akkatti walitti deemu isinii galee yooma yad'u daa'i jechuun guyyaa waamaa yaamusan yeroo Israafiil garrii keessa afuufusan ilaa shay'in nukur jechuun gara waan cimaatti yeroo Israafiil isaan yaamusan khushaan sodaattu haala taateen absaaruhum ijjummaan isaaniitu jechuudha. Akka arraan tanaa kanaa miti jechuudha. Akka amma addunyaa irratti daffaranii waa meeqa dubbatan kana odoon ta'in sodaattu haala taateen absaaruhum jechuun ijji isaanii sodaattu haala taateen yakhrujuuna bahan minal ajdaasi qabrii irraa ni bahan awwaala isaanii sanirraa ni bahan ka'annahum jaraadun muntashir isaanni fakkaatan yeroo san awwaannisa muntashir jechuun faca'ee fakkaatan jemma. Awwaannisuma laala amma tuutasaa dhiisee adda faca'e jechuudha. Kun achi fiiga, kun as fiiga, kun ul fiiga, kun gad fiiga wal keessa kana gartee gamaa gamana jechuudha. Maaliif akkana dhiiroo? Namuu nafsi jira. Cinqii namni biraatti jiru quban qabu. Anuma qofaa cinqamu jiraaf ta'a. Firasaatiif hin beeku. Obboleeyyanii ilmaanii haadha abbaa tokkollee namuu quban qabu. Ka'annahum jaraadu muntashiriin rakkina cinqiirraa jechuudha. Awwaannisa muntashir jechuun faca'e fakkaatan isaanumaanu. Muuxi'iina jechuun oriyoo haala ta'aniin. Iladdaa'i jechuun gara waamaa reefuun tanaa sanitti jechuudha. Namuu garasuma fiiga malee gara biraa tokko hin deemu. Yaquulul kaafiruuna kaafirtoonni ni jedhan yeroo san. Haadha yawmun asir guyyaan irraan tanaa kun guyyaa cimaadha jedhan. Yaaboo akka gaafa addunyaa turre sanii miti. Waka gaafa yeroo qabrii yookiin awwaala keessa turreetii miti. Haadha guyyaan irraan tanaa kun yawmun asir guyyaa cimaadha. Man ba'asanaa min marqadinaa haadha jedhani nu mala.
eenyumaan nu kaase rafiitii teenyata duraanii san hirriba keenyarraa maa nu kaafta waan juu takka saniifuu cinqiin qabrii keessaa akkuma hirribaatti isaanii fudhatamte kazzabatni kijibsiiste qabla ummata kee kanaan duraasiya qawmu nuuhin jechuun ummanni nabiyyallaahi nuuhni kijibsiisan fakazzabuuni kijibsiisan ummanni nuuh sun abdanaa gabricha keenya nabiyyallaahi nuuhni kijibsiisan waqaaluu ni jaaniini majnuunun jechuun inni kummaraataadha wazdujir jechuun dhoorkamu haa dhoorkamu jawwaan kanarraa wazdujir haa dhoorkamu jaa murtii isaanitti kennanin magaafun yookiyoo waqaaluu ni jaan majnuunun innahu majnuunun jechuun inni kummaraataadha wazdujira jechuun ifumaafuu qabamee jiraa jaan shayxaanni qabee harkaa qabaa jinniitiitu qabee harkaa qabaa maraatuu keessa kuchiisan ilaalamma nama jinniin qabde godhan jechuudha wazdujira jechuun qabamee jira fada'aa rabbahu yeroo tana rabbii isaani kadhate nabiyyallaahi nuuhiin anni magluubun jechuun yaa rabbi an kunoo injifatamaadha fantasir jechuun naadir madhu je'e rabbi kadhate jechuu baqa walaa yaliduu illaa faajiran kaffaaraa je'e baqa jarri kun asaraa aslitti jechuu baqa namuma gartee badaa kaafira cimaa san malee hin horani horteen isaaniilleen hin toltu rabbi laa tazar alal ardi minal kaafiriina dayyaaraa jeetti kadhate baqa kaafirtootarraa nam tokkollee addunyaa irratti nambisin jee kadhate tuni waan si qofarraan bahee miti ambiyoonni duriis akkanuma cinqamaa turanii fafatahnaa jechuun ni banne abwaaba samaa jechuun ulaalee samiidha balbala samiidha itti banne jimma rabbiin bimaa immun hamir jechuun bishaan baay'ee bu'aa ta'een jechuudha bokkaan samiirraatti roobe ilmaa'u samii bakka itti urre jechuudha rabbiin abwaaba je balbala duraa banne jechuudha bishaan duraan qabamee jiru san itti gadhiifne wafajjarna al-arda jechuun dachiisni burqisiifne uyuunan jechuun maddituu adda addaa jechuudha ilal madda adda addaa dachii keessaatti baafne faltaqal maa'u jechuun bishaan lamaa wal qunnaman alaa amrin qadu qudira je dubbii duraan dhumerratti jechuudha durumaanuu nu biratti jala muramee jira jechuudha amrin qadu qudira maali halaaka isaaniitiif samii sitti bu'ee dachii sitti bahee alaa amrin qadu qudiraan dubbii duraan dhume wooma duraanuu nu bira dhumerratti bishaan samiihi dachii sitti ol bahee kasi jarri dhume وحملناه جتون نبي الله نوح خنا نيابتشيفني على ذات الواح جتون دوني أولا راتول فمت رات جتودا على ذات الواح جتون تتأولا راتول فمت ودسور جتون تمسمارا ولتي تومت جر ترتي إذا خنا بأن سيابتشيفني inni saniin duraa bahe jechuun bishaan san tajrii jechuun ni deemti dooniin sun bi'aayuninaa jechuun teeka keenyaan deemti je bi'aayuninaa jechuun bihifzinaa jechuudha egaa teekuma keenyaan bi'aayuninaa jechuun harkaa keenya jala haala taateen jechuun maal jechuun manuutu teessa jechuudha garaan hin galtumma kara biraatti isaaniinis deemteen fagaattu tooruma kana jiraattiidha nuutu eega jazaan jechuun galataa lateen kun liman kaana kufira jechuun isatti kaframe saniif galata jechuudha waan isaan rabbi kafraniif jecha kana goone liman kaana kufira bihiin inni itti kaframe sun eenyu rabbii khaliqa jechuudha kun imma galata rabbiif jecha isaaniif galfameedha majara kanaaf eenyuuf kaafirtoota kanatti bishaaniin lafarraa rabbiin fixuun sun جزاء لمن كان كفر به يوخيو جزاء جتون غلطا لتين دونين كن لمن كان كفر جتون نبي الله نوح اتكفر مثاني جتودا ملا نبي الله نوح مخناو ومن سات كفرنا نتي تنا إسا غلطا غلطينه دم دعائي إساسا إسا قبل لي دم سيسي يا رب كافرتوتا لفر رافق إيجي كن إما ندوبره khadhaasaatiitu qeebalamee fi galata galchinee fi waan inni barbaade san goonee fi jechuudha lachuutuunu fassaruu ni dandeenya walaqad taraknaa haa jechuun doonii san ni dhiifne addunyaa irratti
ayatan jechuun mallattoo haala taateen hambifnee jirra. Fahal min muddakir namnummaan isii sallaalee ittiin gorfamu jiraa jemma rabbiin. Dooniimmaa kana biyyallaa Nuux guddoo san moodeelii dooniimmaa addunyaarra jirtuutiisummaanuu. Saniifuu isiin sun yeroo dheeraa turtee saabotarraa warri dhaqqabees jira jedhan. Yeruma saabonni jiran kanaa'uu geessee jirtiidha. Bootaan silaa eeysa dhiiroo Iraaq keessa jechuudha. Bakka ammaarraan tana Muusil jedhamtu Juudiyyi jechuun gaaruma Muusil ka Iraaq jiru kanaa jedhan. Achitti yeroo dheeraaf turtee yeroo teenya sana immoo jiraachuu fi jiraachuu dhabuun beeyne mufassirtoonni hanqa beekan nutti himan amma. Saabotarraa warri dhaqee ilaalees jira, saabonni nuu dhaqqabee jira. Fakkeeyfa kaana jechuun akkamii fi akkami ta'e mee gaafa san. Azaabii jechuun adabni kiyyaa fi wanuzuri. Sodaachisuun kiyyamee akkamii fi akkam ta'e akkaan godhe gartee jechuu deema rabbiin. Kaafirtoota warra akkasitti dhaadatee waa meeqa haasawee nuti nama jaboodha azaabni waa takka nu godhuu hin danda'u. Warra jeesan hunda adabaan lafarraa galchine. Wanuzuri jechuun akeekkachiifni kiyya sun sodaachisni nuti duraan sodaachifne sun akka ta'e gartee jemma. Fakkeeyfa kaana jechuun akkamii fi akkami ta'e akkaan godhe gartee jechuudha barra. Walaqad yassarna al-Qur'aana jechuun nuti Qur'aana ni laaffifne. Lizikri jechuun ittiin gorfamuudhaaf ni laaffifne. Fahal min muddakir namnummaan Qur'aana kanaan gorfamu jiraa jemma rabbiin. Mee dhiirtummaan Qur'aanaan gorfamuu feetu jirti dhiiroo. Walaqad yassarna al-Qur'aana jechuun Qur'aana ni laaffifne. Lizikri jechuun lilhifzi haffazuudhaaf ni laaffifne akka kitaabota durii miti. Fahal min muddakir namnummaan haffazu jiraamee Qur'aana kana namni qoma qabatu yaa. Qur'aana amma rabbiin laaffisu waan beeytaniin ijoollee waggaa 5 waggaa 7 tanaatiitu hifziidhaan Qur'aana guutuu qomarraa oofuu danda'a jechuudha. Saniifuu tuwwauma irra laallee garuu kitaabonni durii immoo waan kanan qabdu jechuudha. Nama cimaa akkam cimaa jaaniitiitu Tawraatii fi Injiila fazuu ture jechuudha gaafa dura. Nama hifzii Tawraat qabu egzaajureet godhanii nama guddatti beekan dhuguma immoo isummaanuu. Sanaffazee taanaan amma Uzeyriihu wannitti ilma rabbiiti jedhan. Duraan hifzii Tawraat qabaa eega nammaatii waggaa 100 du'ee achi booda rabbiin isa kaase jechuudha bakka mallattoodhaaf. Eega ka'ee boodaas akkasumatti hifzii qabaa jedhan. Saniifuu kun ilma rabbiiti malee waan biraatii miti jedhanii jarri Yahudotaa Uzeyriin ibnullahi jedhaniin Uzeyri ilma rabbiiti jedhan ammaa. Saniifuu Quraanni sanirraa adda. كذبت يجون نخجيب سيسته عاد نمني عاديس نخجيب سيسته ورا يمن يقاخوني نبي الله يهودي ترجمه فكيف كان أكمي في كم تيجي ما سيسه عذابي يجون أدبنين أنساني بوسه ونزور يجون صداقس نخياس أكمي في كم تيجي هجير أولين جرّي يجودا أمة عاد ربنا بوبّد الله فرّافت يجودا إن أرسلنا عليهم نتيسان التنيرجنه ريحا صرصرا جيتشويا كلينسا قرات ارجنا جيتشودا صرصر جيتشون كقرة جباك أبو جيتشودا بر كلينسا باي قرو اترجنا في يوم نحسن جيتشون قيا حما إساني فما مستمر جيتشون اتفوفات خيسة جيتشودا هميني قيا سنيتشمان اتفوفه أكم جيتشو ميكنا جيتشون أما adaba sanii lafarraa dhumnaan achumaan azaaba akhiraati wal qabatte jechuudha dubbiin if duuba deebi'anii istiraahaa takkalleen agarreedha. Inna arsalna alayhim nuti isaanitti ni ergine riihan sarsaran jechuun qilleensa jabduutti ergine. Fi yawmi nahsin jechuun guyyaa isaaniif hamaa jechuu malee guyyaatu hamaa odoon ta'in isaaniif himma. Isaanii wajjin hoggaa walin laalle maaliif jennaan akka jiranitti lafarraa dhuman. Adabaa maasan rabbiin itti fide mustamir jechuun itti fufaa kata'e jechuudha. Daa'im jechuudha. Achumaan azaaba akhiraati wal qabsiise. Tanzi'u naasa jechuun namani butti qilleensi sun eeyyuwaa ummata silaa cimaa dhedheeraa fufurdoo jara silaa amma duraan humna isaaniitiin dhaadate san ummata dheerinaan dhaadate san ummata gurguddina isaaniitiin dhaadachaa ture san تنزع الناس يجون من بوتك اللين سوني كأنهم يجون إساني فكات يروسيا أعجاز نخل منقعر جم قفو تمرا منقعر يجون تهدان
buqqifamte fakkaatan je ilal gufuma timiraatan makkanatti galaanni dhufeetuma fuudhee hiddaan buqqaasee jiise san fakkaata gurguddina jara agarsiisu rabbiin maal gootimma isaan tana fuutee samii keessa quchiifte achi gaddeebifti mataan irraachi bu'a jechuudha garri gadii kunis bakka biraa bu'a bakka jara akkas goonee jeemma rabbiin ka'annahum isaan fakkaatan ajaazu naqlin munqa'ir jechuun baandaa xaaliyaan ka dhumee ciisu fakkaatan jeen bakka baandaan xaaliyaan isa jira gaafas naqlii dammoo womaan ichi dhageessi limanii nama galchuu jecha kana godhan baandaa jariyyan sun wataadara xaaliyaanota jala deemu ta'uu dhabdu jara gurguddana fakkaatti maasiisi fakkeeyfa kana jechuun mee akkamii fi akkamii tahee azaabii adabni qiyyaa fi wanuzuri sodaachisuun kiyyamee akkamii fi akkam ta'e jekkaan godhe gartee jemma walaqad yassarna alqur'aana jechuun wallaahi nuti dhugumatti qur'aana ni laaffifne lizikri jechuun ittiin gorfamuudhaaf ni laaffifne faalmi muddakir namnummaan ittiin gorfamu jiraa jemma yaadannoodhaaf laaffifnee jirra namnummaan isa kana keessa deebi'ee yaadannoo irraa fudhatu jiraa jemma rabbiin gaa bakka tana waan itti deddeebi'uuf qur'aana keessaa waa hunda harkattaadha bara qur'aana yoo teesseenii ni kadha jettee atummaan barannaan eenyuufuu ni gala qur'aanni mee kitaaba namni kaayee fi qur'aana rabbii kana wal bira laala amma risaalaalee xixiqqoo ulamaa'onni kaayan kana daftee ergaasii harkachuu hin dandeessu qur'aana immoo namtichummaan si barsiisu sun dhugumaan sitti himnaan ergaan isaa daftee sii galtimmaa saniifuu faalmi muddakir namnummaan qur'aana kana ittiin gorfamu jiraa jemma kazzabatni kijibsiifte samuudu jechuun ummanni samuudiyo binnuzuri dinniintota kiyyanii kijibsiifte je ergamtoota dur dabre san jechuudha yoo binnuzuri jechuun sodaachisa kiyya jechuudha sodaachisaan ani ergamaadhaan itti erge san ni kijibsiisan faqaaluu ni jedhan ammaa ummanni samuudiyo nabiyyallaahi saalihii itti ergame abasharan minnaa jedhan sa nama nurraa tahe jechu waahidan jechuun nama nurraa tokko tahe jechu nama qaama keenya nama akka keenyatti nu keessa ture kanuma ji'a sagalitti dhalate kana nattabi'uhu jechuun nuti hordofnaa jedhan maalimma tuffiisaa ta'e jechuun kana godhataniif abasharan minnaa waahidan abashara waahidan minnaa jechuudha nama tokko nurraa ta'e kanuma qaama keenya ta'e kan abbaa beeynu kan haadha isaatiis beeynu kan maalummaa isaa beeynu kana nattabi'uhu isa hordofnaa jedhan tuffii keessa innaa nuti idha yeroo san lafii dalaalin jechuun jallina keessa jirra wasucurin jechuun akkasuma maraatuu keessa jirra sucur jechi juu kun maraatuu keessa hoo'a jedhan tokko bakka nama mataan hoo'ee mataan garagale jechuu saniifuu nuti yeroo san keessa jirra oowwinee jirraa jechuu bakka sirriin jiru sammuun teenya guutuu miti ulqiya dhikru alayhi sa wahyiin isarratti ni buufamee jedhan min beeyninaa jechuun nu keessa maal inni bakka garaagarummaa nu maal qabamee kuno nama akka keenyaati akkuma keenya nyaatee dhuga akkuma keenya fuudhee warra qaba akkuma keenyatti maasii ji'a sagalitti addunyaa kanarratti dhalatee jira maali kun ulqiya dhikru alayhi jechuun sa wahyiin isarratti ni buufamee min beeyninaa jechuun nu keessa bal huwa kazzaabun ashir haqan amma dubbii duraanii bal huwa jechuun lakkii wahyiin isarra buuteen jirtu kazzaabun jechuun inni nama akkaan kijibaadha ashir jechuun baxraanaaf akkana godhata janamma boonaa jechuudha ashir hoggaaniiti jenne nama boonu haqan fudhanne tokko haqa jiru hamma sakkarree jechuudha amma maal jechuu deeman meeytuma kanaa boonaa hoggaa godhan nama haqan feene hoggaa jedhamu haqa kam didemee inni kun karaa nuti irra jirru kana dhiiseeti kara biraa beekaa deema saniifuu ashir jechuun iftuulaa namaatii jedhan waan ifii jee malee ta namni ju'uun hin fuudhu karaa abboonni keenya irra turre kana dideeti karaa biraa har'a baasuu deema sayyaalamuuna gana beekuu taa'iyya gadan jechuun boru fuundura guyyaa qiyaamaa beekuu ta'an gadan jeen ammoo rabbiin laachiin fageessin imma sayyaalamuuna beekuuf ta'anii gadan jechuun boru fuundura beekuuf taa'iyya manil kazzaabul ashir eenyu akkaan kijibaa
الأشر جتون بوناته يوخي إفتولاته دنا بيقوتا أني تنفول دريتاني قلت ملي أرنقلتو في إنا مرسلون ناقات جتون نتموني إرقين جرسانيف إنا نتجي مربين مرسلون ناقات جتون قال إسان سنت إرقين تره فتنة اللهم جتون إسانين مقرود أفجتش إسان لالو في جتشم إسمان تنو فتنة مقرى برات جتشو ورغا فارتقبهم جتشون إسانت إيجي واصطبر جتشون أوبس جنيني نبي الله صالح ربنا كان جيم قنغا إنا جيم ربين قال له ربه ربي نساء إسان نجي يوخي قلنا له جتشودا نتي إسان نجي نمقول لقول مازوف قولي بكتنا قتم جتشو بكا ونقول ريبورتي دا إنا نتي مرسلون ناقاتي إسان كناف قال إسان بربادا سن نئرقنا جي مالي إساني تيتو معجزات أفا مئة يو دوغان إرقما تاتي يو أواني ونيمة تقول دوغا تاتي قال لي رميتين قباتي سقباتي قرآني تقا خيسانو باتي yeroo masan fuula keenya duratti ilmoon keessa baate aanan itti ilmachuudha yaaniin me amala diddaa beekise laaka isaaniitti dubbii fageessuudha rabbiin amma fideetuma akkasuma dhaguma duudaa keessa baasee figaala akkasumatti ilmoo deeyse akkasumatti aanan irraa ilmatan ammaatis maal jedhuuba rabbiin isaan fitinuu deema duraanu fitnatan lahum jechuun isaanii mokkoruudhaaf jechanii ergina fartaqibuhum jechuun itti eegi إسانو مخناو تكسميجي واصطبر جتون أبسي وان إسان سنجاني رتي سبقا هجيساني رتي أبسي جراتو ونبئهم جتون إساني همي أن الماء جتون بشان إسان كبنسون قسمة بينهم جدو ساني تي هرمات تاو جتشورا إما دبري تاو اتهمي جتشورا قياتوكو إساني لغا قيام موتي آنو إسيتو لغا إسان أمو قيا إسين لغدو بدوسان أنا نسيداتي المتوان جمع اتهمي جي ربيني كل شربين جي شفتمان دبريتو جتشورا شفتي فرقاتو جتشو مقابما فرقا ربين الدقودي في جيرا محتضر جتشون قفا مادا ايوا قياتوكو إساني قفا قياتوكو مو غالات قفا جتشورا ولرتهم قبض جتشوما ولرتفجدمون قبني محتضر جتشون نمو يرو سابي خيار فتو جتشودا كل شرب جتشون تفتمان دبريتو محتضر جتشون دفما دجي إسانيس قياتو كوني دفتي إسانيس قياتي آن قيا برا دفني ورابتني فنادو أمتون قاسين اتفوفتي كستي يرو انقتا كوالين ديماني بشان مناد أبمو إيغالي جتشودا وكا خيسمان يرو تقفسي أبو بشان كان معلومتانا ديرو دبين تنركفتي كما تان جاني ملد وطنما قالوا مخانا في الراجي سوق ابنها جان درانو فتناف دو قاليني فنادو جيتشو نلالبان صاحبهم قربا ثاني سنت نلالبي قدار ابن سالف كجامو جيتشو دا مكانيسا صاحبهم جيتشون قربان كانوا مثانيتي بارتي ثاني راتي غري ثاني قربان فتعاطا جيتشو نفدت سيفي دا يوخيو ورانا ثاني فدتيجي فتعاطا جيتشو نفدت سهمو جتون قيا إساني فدته فعقر جتون كسيت أكي وراني بخاتيت ممتها إيسي بشان أجدي غلديمتو وراني جيم أتشين دوتي جرو اندنو الراجالة غاساني فكيف كان جتون كمي في كم تيغرتي عذابي أدمني خيافي ونذوري صداكي سانك يكم تيجبكا جرسان ورقسيت لادتي بونسان وكين الراخاسي جيم ربين إن أرسلنا عليهم نتيسان التني إرجنة شيحة واحدة جتون إيان سيروتا كاتت إرجنة جبريل ماتي تيروتا كتلالبي فكانوا نتانسان كاشيم المنتظر جي أكاج أجابا دلّي نمتي چبول چاجرو جتورا حشيم جتو مالي چاچبا يقول ما غلطو إسا بيتنائي هراوي جتورا منتظر جتون دلّي جتو يوخي هاتيرا namtichi ooyiruu fi tijaaru yookaan yoo beeyladaa isaa tijaaratee bira taa'u jechuudha. Amala dallawni beeyladaan keessa galtu yoo beeyladaa irraa eedi malee yoo ture maal gooti beeyladaan
asiinis itti fiidii asiinis itti fiidii garayyuunu fiidee hotteen irra deemtee caccabsitee jechuudha bakka. Saniifuu nuti isaanii akkasumatti daareessinee finnee fakkaanuun isaanii kaashimil muftaziri jechuun akka caccabaa dallayaati ta'an jechuudha. Muftazir jechuun kun eessarraa dhufe dhiiroo ma'akuuzun minal haziirati yan haziiraa jechuun dallaya tokko bakka itti wayirraa tiifamuudhaaf jecha hazar jechuun maal jechuudha if eeggannaa jechuudha. Waan namni kanatti axira jaaratu yookiin mooraa jaaratu jechuudha. Fakkaanuun isaan kaashimil muhtazirii akka caccabaa mooraati ta'an jechuudha. Mooraa yookiin axira mukaan jaaramee san ta'anii akka caccabaa kaarra namticha bulchaa ta'een. Walaqad yassarnal qur'aana jechuun wallahi dhugumatti nuti qur'aanan ilaaffifne. Lizzikri jechuun hifziidhaan ilaaffifne. Saalmi muddakir jechuun namnummaan affazu jira. Kazzabatni kijibsiiftee qoomu luuxiin ummanni nabiyyallaahi luuxis ni kijibsiifte. Bin nuzuri jechuun sodaachistoota san dinniintota dursan jechuudha. Mursaltoota jechuudha kana jechuun ergamtoota. Amma isaan duuba ergamuma isaanii dhufe san kijibsiisan malee ergamtoota hunda kam kijibsiisan. Ma ergamaan nabiyyallaahi luuxiin kun isaanirraa tokko jechuudha innis. Yoo nuzuriin kun jam'u inzaariin sodaachisoota baay'ee nuti dinniina nuti isaanitti geessine san ni kijibsiisanii. Inna arsalna alayhim nuti isaanitti ni ergine haasiban jechuun malaayikaa icirrachaan isaan darbattu amma dhagaadhaan darbachuu sanii haasib jamma. Hasbaa jechuun maali cirracha jechuudha. Wanni isaan darbatamaniin ammoo dhoqqee goggoydee gubamtee maqaan irra barreeffame bakka. Wanti akkuma rasaasaati namatti qaceelte nan biftu yan. Illaa ala luuxiin jechuun maatii nabiyyallaahi luuxu malee najjeynaahum isaan nagayani baafne bisahar dhuma halkanii san jechuudha. Halkanirraa gara boodaa san jechuudha. Sahar jechuun fi akhirin leeyli jechuudha. Xumura halkanirraa gara boodaa san nagayani baafne. Ni'matan min indinaa jechuun godhii nurraa ta'eef jecha nagaya baafne ma isaan. Ni'matan min indinaan najjeynaa sanif deebi amma. Kun ni'maa mitigaa jara lafarraa fixuun ni'maan jaamtu halaaka sun. Amma duuba maatiin nabiyyallaahi luuxuun dikka jiranitti hundinuu nagaya baanii haadha mana isaa malee hundi nagaya baanii jiran amma. Haati mana isaa akka nagayan bahin ayata biraa keessan nu hime. Ni'matan min indinaa jechuun godhii nu biraa ta'eef jecha akkasin nagaya baafne. Kadhaalika najzi akkanatti galata galchina man shakaru. Nama nu galatoonfate hundaaf akkana galata galchina jee. Rakkoon feete yoo dhufte rakkoo san keessatti isuma cinaa dhaabbannaa. Saniifuu azaaba hamaa kana keessatti rabbiin nabiyyallaahi luuxii fi maatii isaanii rabbiin nagaya baase. Walaqad anzarahum jechuun nabiyyallaahi luux biratti naaf ni jemma rabbiin. Walaqad anzarahum jechuun wallahi dhugumatti isaan ni sodaachise. Baxashatanaa jechuun qabinsa keenya ni sodaachise jee. Yoo baxashatanaa jechuun adaba keenya cimaa san azaaba cimaa nuti qabnu san ni sodaachise. Fatamaaroo jechuun ni shakkan isaaniif. Binnuzuri jechuun sodaachisa inni ittiin dhufe san ni shakkan bakkaan fudhanne. Mamiin itti dhuftee fudhachuu digan isaa. Kana bira kutanii badiin isaanii walaqad raawaduuhu. Isarra ni barbaadan. Amzayfii jechuun keessummaa isaarraa akka isaanii mijjeessu. Walaqad raawaduuhu jechuun araaduu tamkiinahum. Ayyumakkinahum jechuun isaanii mijjeessuu barbaadan. Amzayfii keessummaa isaarraa jechuun. Keessummaa isa bira dhuftee Jibriilii fi Israafii Miikaa'ilii fi Israafiilii dhufayani. Saniifuu keessummaa kabajaa guddoo isa bira dhufte san akka gartee isaan sanirraa mijjeessuuf maal barbaadaniif imma isaan kanatti badii hojjechuuf imma liwaaxiitti hojjechuu barbaadan jara kanaafi nu jidduu deemii jedhaniini. Faxamasnaa jechuun sababaa sanitti haqne a'yunahum jechuun ija isaanii keessaa haqne jemma rabbiin. Amma ija haquu asitti himemma rabbiini. Adabni isaan kana bu'e baay'ee ta'uu nu garsiise laamma. Akka isaan kun dheeysanii hin deemne maal godhe rabbiin ija guutumattuu haqee humaa arguu hin dandeenye. Yeroo subiidhaa sana duruu taankiin rabbii baqaa jala guuramtee jira.
garayyuu itti gigiisite jechuudha. Jibriilis fuudheetuma akka jirutti biyya san guutuu samii jala geessechi gad deebise jechuudha. Bakkitti inni gaafas akkas godhe sun eeyisa Lubnaanuma kana fagoo miti. Bakkuma irraas fitinaan irraa deemu jirtu tanagaa. Faxamasnaa jechuun haqnee aayunahum jechuun ija isaanii keeysa haqnee fazuuquuya. Dhandhamaa jenneeni azaabii jechuun adaba kiyyaa fi wanuzuri. Sodaachisaan duraan isiniin sodaachisan dhandhamaa jenneeni. Eeyyuwa ammagaa walaqad raawaduuhu an dayfihi je'ee himila. Katimi fa'attiin tartiiba kenniti. Isaan maal barbaadan keessummaa tanarraa akka isaanii mijjeessu barbaadan achi booda jechuu dubbiin lama. Eega isaan kana barbaadan booda as booda maaltu dhufuu deema dee adabaan dhufuu deema. Amma yeroon akkanatti isaan walitti wal afaan deddeebatan kun halkanimma. Halkanii nabiyyallaa Luut ol deebi'ee fi jarjarfatee bakka ifirraa dhiisi jeen jarrummaan malaayikotaatu waa takka nu godhuu hin dandeenye. Azaabni yeroon isaanii buqaaxaroon isaanii kun yeroo subiiti. Waa takka ammatti bu'u taa'aa jedhaniin jechuudha. Achi booda faxamasnaa jechuun yeruma sani malee wanni kun waan duraan dabree miti jechuudha. Fa'attiin tartiiba kenniti laayisummaanu. Faxamasnaa ni haqnee aayunahum ija isaanii keeysa haqnee fazuuquu azaabii adaba kiyya dhandhamaa jenneeni. Wanuzuri jechuun sodaachisa kiyyaas jechuudha. Raakisraa godhee dhiise yaan raagate wanuzurii jechuu laalama dubbiin. Wanuzurii jechuun ayata wal fakkeessu jechuudha dhiise gaa'ee. Walaqad yassarnal walaqad sabbahahum jeekunoo hime inni nuyi wallahi dhugumatti isaanitti ni bariisifate jebaka. Bukuratan jechuun ganamaan azaabun mustaqir. Azaabun jechuun adabni mustaqir jechuun itti fufaa ta'e jechuudha. Istiqraara jechuun maal jechuu dhiiroo adabni cimaa ta'e haa jennu mee. Azaabun jechuun adabni mustaqir jechuun itti fufaa ta'e ka isaanirraan fuudhamne daa'im jechuu. Adabni walitti dhaabbataa ta'e achumaanii isaanii bariisifate bakka. Fazuuquu dhandhamaa jenneeni azaabii adaba kiyyaa wanuzuri sodaachisa kiyyaas dhandhamaa jenneeni. Walaqad yassarnal qur'aana jechuun wallahi dhugumatti nuti qur'aanii laaffifne. Lizzikri ittiin gorfamuudhaaf laaffifne. Faalmuun muddakir namnummaan gorfamu jiraaya. Walaqad jaa'a jechuun wallahi dhugatti ni dhufe mas aala fir'oowna. Ummata fir'oownaatti ni dhufe. Annuzuru jechuun sodaachifni baay'een itti dhufe jechuudha. Rabbirraa rabbiin nabiyyallaahi Muusaa fi Haaruun itti ergee jechuu bakka. Arraba isaanii irratti adabni cimaa wanta sodaachifni cimaan itti dhufe. Kazzabuuni kijibsiisan. Bi'aayaatinaa jechuun mallattoolee dandeettii teenyaa ni kijibsiisan. Kulliyaa jechuun hundumasiituu ni kijibsiisani. Fa'aqadnaahum isaan ni qabne. Akhza aziizin muqtadir. Qabinsa isa injifataa muqtadir jechuun dandayaa tahee jechuudha. Ifuma baanaa barama rabbiin. Akka rabbiitti injifataan numan jirre. Akka rabbiitti dandeettii qabu numan jirre jechuudha. Amma laajjarri rabbiin qabe kun eenyu? Fir'oowna faadha bakka. Fir'oowna diktaatara ture iftuulaa humnaan dhaadatee ture wataaddara isaatiin dhaadate san rabbiin kanaan qabe jechuudha. Akuffaaru kun jeemma rabbiin kaafirtoota baay'ee haa ta'e ummata nabiyyallaahi Nuuh, nabiyyallaahi Huud, nabiyyallaahi Saalih, nabiyyallaahi Luut, nabiyyallaahi Muusaa kana hunda bakka haasawee rabbiin garagalee. Akuffaaru kun je mee kaafirtoota keeysan kanaatu je. Khayrun jechuun caalamoo min ulaayikum. Jara dursan irree jechuun jaramma silaa haasofneera dhufne kanarra kaafirtoota keeysan kanaa caalaaremma je. Miti isaan kun hin caalanii jechuu. Istifaamni asii kun istifaamuun inkaariyyuun janiin. Hin caalan jechuuf deemaa jechuudha bakka. Humnaanis ta'ee qabeenyaanis ta'ee harkaa ijjaattillee ta'ee bakka. Jara saniitiif yoo guddinaatis irra gurguddaa. Yoo ciminaatis yoo aangootis jara saniitiitu qaba jechuuf deema. Akuffaarukum jechuun sa kaafirtoonni keeysan kam akka keeysa jiru kun khayrun jechuun ni caalaa hin caalu. Min ulaa'ikum jechuun jaramma haasofneera dhufne kanarra jechuudha. Am lakum mooduuba hajarri isinirra cimaa sunuu kas ta'e jeemma rabbiin jarmu kaafirtootatti dubbate jechuudha. Am lakum jechuun sa isiniif ni jiraasa. Baraa'atun jechuun qulqullinaa jiraa fi zuburii.
kitaabota samiirraa buufamte keessa jechuudha. Fil kutubil munazzalati min as-samaa'i kitaabota samiirraa buufamte keessa qulqullinni jiramoo moo gaaraantichi keessaa qabdamoo maal irratti quraana kanatti amanuu diddanii teessan isin maal qabattaniiti adabni akkasii sun nutti dhufuu gaaraantii isa harkattan jee miti isaanuma arrabsuu deema rabbiini isaanuma mataa keessa dha'uu deema boochisuu jedhanii waan akkanaatiin amma tabkiit am lakum jechuun sa isiniif ni jira isin baraa'atun qulqullinaa isinii jiraasa fi zubur jechuun kitaabota samiirraa buufamte keessa jechuudha. Am yaquuluuna bal yaquuluuna jema rabbiin garagalee bar jarri kun ni jaanii inuu jara sanirra hamoodha eeyyuwa waan dhaadataniin qabalaama jarri kuni am yaquuluuna jechuun bar ni jaanii isaan kun amiin tun maanaa baliiti idraabiyyaa jaaniin ni jaan nahnu bar nuti jamii'uun jechuun garee baay'eedha muntasir jechuun ni dhoorkannaa jaan bakka wanni seete yoo dhufte firraa deebisuu dandeenya jaan baay'ina isaaniitiin dhaadatan garee isaaniitiin dhaadatan nahnu nuti jamii'uun jechuun garee baay'eedha muntasir jechuun ni dhoorkanna sayuhzamul jam'u jechuun gareen isaan dhaadataniin kun fuundura caquuf taa'e sayuhzamu jechuun injifatamuuf ta'a aljam'u jechuun gareen isaanii kun guyyaa lola badriitii dubbiin tun dhugaa taate wayuwalluuna dubur jechuun dheeffamaasis duyda galuu ta'an jechuu akka fuunduraa balis saa'atu jechuun mee tammaatti dhiisi jeema rabbiin tanaa miti bakka adamni isaan eeggatu balis saa'atu jechuun qiyaamaan mawciduum jechuun baallama isaaniiti bakka wali qabanne wasaa'atu jechuun qiyaamaatu adahaa jechuun irra hamtuudha wa amarru jechuun isiidhaatiitu hadhoytuudha adaba addunyaa kanarraa saniitiitu rahmaadhaa jeema rabbiyyaa innal mujrimiina warri badii hojjechaa turan fi dalaalin jechuun jallina keessa jiran wasu'ur jechuun maraatuu keessa jiran jechuudha oowwanii jiran je bakka inumaa ulaa kanama farsoo dhugee jallina kana keessa laawwaan biraati bakka akkuma amma orihaa jiru kana bakka yeroo sanis akkanuma jiran rabbiin silaa quraana wanti inni mutadurii fi kammaatis wali fudhatti gaanka addunyaarra jiru yooma yusahabuuna jechuun gaafa shorroyfaman san finnaari jechuun ibidda keessa guyyaa harkifaman san jee alaa wujuuhim jechuun fuula isaanii irratti sila kabajaa dhabanii fuulaan akkanatti gaafa adaba akhiraa san keessa yookiin ibidda keessa harkifaman san yuqaalu lahum isaaniin ni jaama zuuquu dhandhamaa jaamaani massa saqar jechuun tuqiitii jahannam dhandhamaa jaamaani saqar jechuun alamun li xabaqati min xabaqaati jahannama jaan maqaa sadarkaa jahannam irraa taate jahannam keessaa bakka hamtuudha jaanama massamaa jaanama rabbiin isinitti xiqqaattee jechuu tuqiitii jechuu xiqqishuma akka isin tuyxe malee inuu akka badii teessaniitiin isinin tuyneedha baran malaa rahmata keenya jecha isin laafifneedha dubbiin waa laaftuu miti immoo massa saqar jechuun tuqiitii sadarkaa jahannam irraa taate san dhandhamaagaa jechummaan dhandhamaa jiru kunuu jecha qishinaati jecha isaanuma kanaa'uu garaa gubuuti dhandhamiyoonni jaan takka waan mi'aawaati tun ammoo waan mi'aawaati mitila innaa nuti kulla shay'in waa hundaa'u khalaqnaahu ni uumne biqadar jechuun qixa sirriitiin uumnee jechuudha wanni hundinuu qixa sirriitiin uumamtee jirti wamaa amrunaa je fedhiin keenya waan taane illaa waahidatun jechuun yeruma takka malee jechuun wanni nuti feene yeruma takkatti argamti kalamhin bilbasar akkuma liphuu ijaa maleen taane jechuu bakka lamhi jechuun liphuu yeruma takka akkumatti waan takka laaltee ijatee deeffatu takka jechuu bakka hanqasumaa nuti waan godhuu feene yeruma gabaabatti goona walaqad halaknaa jechuun wallaahi dhugumatti ni balleeysine ashiyaacakum jechuun warra ka keeysanii balleeysineera nuti bakka ashiyaaca jechuun ashbaahakum warra isin fakkaatu warra hujiin teeysanii fi tasaanii walirraa qophii taate sayyaa walaqad halaknaa wallaahi dhugumatti ni balleeysine ashiyaacakum jechuun warra ka keeysanii addunyaarraa balleeysinee turre fahal min muddakir namnummaan gorfamuun hin jiru waan kanaan isin keeysa yaa kaafirtootayye wakullu shay'in faaluuhu wanni isaan hojjetan hundinuu fi zuburiyye bakka galmee keeysa jirti lool maafuus keeysatti galmooftee jirti jechuudha yoo zubur jechi jiru kun lool maafuus odoon ta'in galmee gartee hujii isaanii san
garummoo hujummaan amma isin hojjechaa turtan tunuu isin dura galmooftee jirti loolmaafuus keessan nuti ni beeynaadhamma beekumsa keenya keessaan baatu nu duraanuu ka isin jallachuu teeysan ni beeyna hamtuu isin hojjechuu teeysan hundaa'u ni beeynaa jechuu rabbiin itti himu jiramma wa kullu saghiirin tuftii xiqqaatii fi wa kabiirin guddaatis mustaxar jechuun barreeffameera wanni isin hojjettan xiqqaa fi guddaan isaa hundi isin jalaa galmee teeysan irratti barreeffamee jira innal muttaqiina warri immoo rabbi sodaatan fi jannaatin jechuun jannata keessa ta'uu ta'anii wa nahar jechuun laggeen jannataa babbareedaa san keessa ta'uu ta'an yaa odoo kaafirtoonni kana jiranuu jechuu warra fi maqaadi sidiqin jechuun teessuma dhugaa san keessatti jechuu bakka maqaadi jechuun bootaa teessumaa sidiqin jechuun ta dhugaa san teessumtichuma jirtii waramala eeysa teessuma bareedduu takkata addunyaa tanaa miti bakka gogooti keessan jirtu lallabbiin hin jirtu kijibni hin jiru wal arrabsuun hin jirtu wal tuquun hin jirtu fi maqaadi sidiqin bootaa teessumaa bakka teessumaa sidiqin jechuun ta dhugaa san keessatti inda maliikin muqtadir mooticha dandayaa ta'e san biratti tahuu taa'an jechuudha bakka jannata bareedaa san seenaniidha bara warra jannata seenu rabbiin waa godhu nutis warra achi dhaqu rabbiin waa godhu gaa hujuma teenya tana tanuma gartee xiqquma qabnu tana rabbiin waa nurraa galmeessu tanaan warra jannata harkatu rabbiin waa godhu sharrii kaafirtootaa jalaas rabbiin aganuu waa baasu kaafirtootuma nama cinqoo kanaa rabbi haa qaceelchu isaanumaa yoo qaceelloo tola rabbi haa qaceelchu yoo qaceelloof hin tollees ammoo histi isaanii rabbi nurraa haa dhoorku subhaana rabbika rabbi